Odujom Minister Mumme Abiy Ahmed ayyaana baraara sababeeffachuudhaan hojjettoota waajjira ministeera Mummee fi daa'immaniif sagantaa maaddii qoodannaa raawwatan. Ministeerri dhimma alaa guyyaa waloomaa sababeeffachuudhaan marii paanaalii gaggeesseera. Biyyoonni Afrikaa fi Kaaribiyaan yaadama ida'amuutiin badhaadhina walootiif waliin dhaabbachuu akka qaban Ministeera Muummee Abiy Ahmed waamicha dhiyeessan. Filannoo guyyaa boruu Noorweetti gaggeeffamuuf guyyaa har'aa buufanni filannoo sa'aatii muraasaaf banaa ta'uun filattoota keessummeesseera. Akka moltan kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoo irraa oduuwwan galgala kanaaf qabanneen sinitti himaa Anolaana Yaaddessaatiin wajjin turaa jenna. Biyyi kee weeraramteetti. Daangaan kee cabeera yeroo jedhamu Itoophiyaanotni hundi daangaa hanga daangaatti tokkummaadhaan ka'amu. Itoophiyaan waraanota hedduu irratti injifannoo gonfatteetti. Weerartoonni fi diinotni Itoophiyaa garuu Itoophiyaa miidhuurraa taa'anii hin beekani. Bilisummaa fi ulfina ofii jaallachuu, daangaa ofii eegsifachuu fi ofiin boonuun biyya keenya eegeera. Itoophiyaan qormaata baay'ee fi lootee seentota ciccimoo biyya diigan irraa kan baraaramtee fi hanga har'aattis kan turte. Wareegama gootota ishee biyya isaanii onnee keessatti baattataniini. Birmadummaan biyyaa kennaa miti. Dafqaan kan argamu cimanii hojjechuudhaan kan dhufudha malee. Galma tokko birmadummaa waloo fi injifannoo waloo kan mirkaneessudha. Oduuwwan keenyatti fufna Ministeerri Muummee Abiy Ahmed durataa gamtaa Afrikaa fi Pirezidaantii Angoolaa Shaw Lawrence waliin mari'atani. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed yaa'ii lammaffaa Afrikaa Kaaribiyaan cinaatti durataa gamtaa Afrikaa fi Pirezidaantii Angoolaa Shaw Lawrence waliin dhimmoota gamlamee fi qaxanaa irratti mari'achuu isaanii beeksisaniiru. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed ejjennoo cimaan guddina aardii Afrikaatiif qabnu cimeetti fufaa jechuunis gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ibsaniiru. Biyyoonni Afrikaa fi Kaaribiyaan yaadama ida'amuutiin badhaadhina walootiif waliin dhaabbachuu akka qaban Ministeera Muummee Abiy Ahmed waamicha dhiyeessani. Walga'iin hooggantoota hawaasa Afrikaa Kaaribiyaan lammaffaan galma gamtaa Afrikaatti taa'amuu eegaleera. Walga'icha irratti kan argaman Ministeera Muummee Abiy Ahmed biyyoonni Afrikaa fi Kaaribiyaan tokkummaadhaan dhaabbachuudhaan rakkoolee isaanii furuu qabu jedhaniiru. Qormaatileen addunyaa mudachaa jiran tumsa naannawaa barbaaduu kan jedhan Ministeera Muummee Abiy Ahmed hawaasni Afrikaa fi Kaaribiyaan hariiroo dinagdee isaanii cimsuu akka qabanis hubachiisaniiru. Itoophiyaan yaadama ida'amuutiin tumsa caalaa yaada tattaaffii waloo fi tokkummaa mul'atan cimsuu gara jijjiirama waaraatti ceessaa jiraachuus ibsani. Itoophiyaan waggoota torban darban sagantaa ashaaraa magariisaatiin biqiltuu biiliyoona 48 ol dhaabuudhaan iddoowwan ciraman miidhamanii turan deebisuu fi carraa hojii uumuu danda'uu ibsaniiru. Oomishni qamadii jijjiirama qilleensaa giddu galeeffachuudhaan hojjetame biyyattii qamadii alaa galchuurraa gara gabaa addunyaatti ceessuus Ministeera Muummee Abiy Ahmed dubbataniiru. Qonni enerjiin teekinooloojiin dijitaalaa fi beekumsi hawaasaa biyyoota Afrikaa fi Kaaribiyaaniif riqicha badhaadhinaa ta'uu akka qabus dhaamaniiru. Ministeera Muummee Dr. Abiy Ahmed ayyaana bara haaraa sababeeffachuudhaan hojjettoota waajjira Ministeera Muummee fi daa'immaniif maaddii qoodanii jiru. Tafarii Gammee gabaasaa qindeesseera.
Ministeerri muummee Abiy Ahmad hojjettoota waajjira ministeera muummee galii gadaanaa qabanii fi ijoollee waajjirichi guddisuuf deeggarsa adda addaa taasisanii jiru. Ministeerri muummichaa lammiilee kanneeniif hawwii gaarii bara haaraas ibsaniifii jiru. 2017 በብዙ ድል በብዙ መከናወን ነው እንደ ሀገር የጨረስነው። እናንተም ብትሆኑ 2-3 ጊዜ ተገናኝተን akka biyyaatti bara 2017 injifannoo baay'ee raawwii baay'ee raawwachuuni kan xumurre isiniinis irra deddeebinee wal argaa turreerra. Itoophiyaan yoo guddatte nagaa yoo taate gola lammiilee keenyaa guutuun itti fufa. Baga bara haaraa nagayaan geessan. Bara 2018 ijoolleen keessan baratanii beekanii guddatanii gaachana keessan akka ta'an isinis gammachuu dachaa kan itti argattan isiniif haa ta'u. Bara haaraa gaarii. Namoonni deeggarsi taasifameefis daran gammaduu isaanii ibsanii isaanis deeggaramuu keessaa ba'uuf cechanii kan hojjetan akka ta'e eeran. Yaa nuti zimne gulliitii dhumarra akkasuma waliin mana nama uffata miiccinee namna jiraanna walii gadi kakkaannee jechuudha. Har'a dassi nu jedheera nutti tolee jira. Jechuun wanti nu godhame waan xinnoo miti. Namatti tolaa dhugaan nu gaafatu isaanis gara waggaa 4 taanee irra das dhufuu jammarre yeroo hundumaa nu gaafatu nutti tolee jira dhugaa. nutti nanqatu. እኔ በእድሜም እንደዚህ አይነት ነገር አይቼም አላውቅም። ኡሙሪ ኪያ ዋን አከና አርጌ ሂምቤኩ ዋቀቱ ኑ ገርጋሪ ማቲ ዋን አርገዲ ነቲ ፈካታ ዋን ኑፍ ታሲፋሜቲ ባየን ገመዲ ባየን ኢሳን ገለቴ ፈዳ ያው ደገርሳ ብድ ልብስ ኛታ ደገርሳ ብድ ልብስ ቦርሳ እስክርቢቶ ፋና ኑ ከነኒ ባየ ደስ ኑ ጀደራ ባየ ኑ ተሶሌራ ዋን ያኔ ተኮ ኑፍ ጎደኒ እና ባየ ገመዴራ ነማ ገዲ ታኔ እንደበርስኑ አኩማ ነማት ደበርስነ ይቹ ማምቱ ኑት አጋሚ ይሰራ ደርበት ጊዜ ብራቲ ፍለኑ ታይቹ ባየ ተኮን ገለቴ ፈቹ በርባቻ ዶክተር አብይለ Nageenyi waarawaan biyyattiitti dhugoomnaan milkaa'ina roga hundaa goonfachuun golli lammiilee hundaa akka guutuuf kan hojjetamu akka ta'es ministeerri muummichaa ibsanii jiru. Dachi injifannoon Adwaa urgaa'u qe'ee abbootii keenyaa irratti har'as injifannoon mirkanaa'eera. mid si buuxda ay u dhiseen gacmaha Itoobiya mid si buuxda ay u taageereen qalbiyada Itoobiya annagu cidina ma aynan siinin isagu bixreenkeena weyn ee dib u curashada Itoobiya. كل دويل مكلهنا انفداكي قبتاقلي مسحب العقفني በመሪዎቿ የታሰበ በመሪዎቿ የተጀመረ በመሪዎቿ የተጠናቀቀ ነገር ግን በኢትዮጵያውያን ፍጹማዊ አንድነት እውን የሆነ ለትውልድ ጥያቄ መልስ የሰጠ ፕሮጀክት ኣብ ዓድዋ ኣየታትና ተሓባቢሮም ጸላኢ ነበረ ከም ዝገበርዎ ኩሉ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ እውን ናይ ዘበና ዓድዋ እዩ መግለጺ ሓድነትናን ጽንዓትናን እንኳንም መስዋዕት ከፈልን እንኳንም ተባበርን ይህ ለኛ ዳግማዊ አድዋ ነው በሁሉም ኢትዮጵያውያን ለመላው ኢትዮጵያውያንና አፍሪካውያን የተገነባ ነጋችንን ያበራ ነውና ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ harri qamme lama guyyaa waloomaatti guyyaan walooma mata duree heddumminni faaya Itoophiyaa jedhuun naannoo Oromiyaatti sagantaalee garaagaraatiin kabajameera. Guyyichi sadarkaa naannootti magaala Shashamaniitti kan kabajame yoo ta'u sagantaa kanarratti kan argaman afayyaa'in caffee Oromiyaa Saalee Abdurrahmaan Itoophiyaan biyya bifa hedduu duudhaa hedduu uummata hedduu fi waliin jireenya beekuu ta'uu ishee ibsani. Tokko yootaan waan fooyyaa hojjechuu dandeenyaa kan jedhan Aadde Saadaan waggoottan darban bu'aalee misoomaa argaman hedduudha. Addunyaa irratti biyya dhiibbaa uumuu dandeessu ijaaruunis danda'ameera jedhani. Tokkummaa obbolummaa fi waliin jireenya uummattootaa cimsuun murteessaa ta'uusaas sagantaa kanarratti ibsaniiru.
Duudhaalee tumsaa fi walgargaarsaa cimsuun barbaachisaa ta'uusaa kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee ibsani. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee lammiilee galii gadi aanaa argatanii fi maanguddootaaf ayyaana bara haaraa sababeeffachuudhaan maaddii qoodee jira. Sagantaa maaddii qooduu kanarratti kan argaman kantiibaa Adaanech Abeebee Itoophiyaanonni afaanota adda addaa aadaa akkasumas eenyummaa garaagaraa kan qabdu uummata cimoodha jedhani. Jijjiiramaas jijjiirama ilaalchaa dhufe keessaa tokko kanneen rakkatan gargaaruudha kan jedhan adda Adaanech sagantaa maaddii qooduu kunis kanumarraa kan maddu ta'uusaa ibsani. Kanaanis duudhaalee tumsaa fi walgargaaruu cimsuun barbaachisaa ta'uusaa hubachiisaniiru. Komishinarri Qindeessaa Hirmaannaa Uummataa fi Tajaajila Tola ooltummaa magaalittii Yimar Kabbada gamsaaniitiin hojiilee namarratti xiyyeeffachuun hojjetamaa jiran cimsuudhaaf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Guyyaan waloomaa gaafa yaadatamu saboonni biyyattii irree tokkoon waan fedhan raawwachuu akka danda'an hubachuutu barbaachisaa jedhame. Ministeerri dhimma alaa guyyicha sababeeffachuudhaan marii paanaalii qopheesseera Tafarii Gammee. Waltajjii marii ministeerri dhimma alaa guyyaa waloomaa sababeeffachuun qopheesse kanarratti tokkummaan saboota biyyattii humna guddaa ijaarsa biyyaalessummaaf murteessaa ta'utu himame. Lammiileen Itoophiyaa rakkina siyaasaa keessoo fi alaatiin qormaata guddaas dabarsan piroojeektoota gurguddoo akka hidha haaromsa guddichaa kana dhugoomsuun seenaa adawaa lammaffaa hojjechuu akka danda'an agarsiistuudha jedhan Daayiriktarri waajjira hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa Aragaawii Bariheen. በአንድነት በህብር ሆነው ብዙ ትግሎች አሳልፈዋል። lammiileen Itoophiyaa tokkummaa fi walooman qabsoo hedduu dabarsaniiru. Waloomaa akka fo'atti walitti hidhame kana dhaabsisuuf faayidaa dhuunfaa argachuuf alaa fi keessan dhiibbaa hedduutu taasifame. Kun hin milkoofneef. Kun immoo waloomni lammiilee Itoophiyaa bu'uura cimaa irratti kan hundaa'e ta'uuf ragaadha. Jijjiirama biyyattiitiif kana dura xiyyeeffannoon ture laafaa ta'uu kan eeran Daayirikterichi amma kutannoo fi gaabbiidhaan waan guddaa dhugoomsuu feesisaan yaada isaaniiti. የተባበረ ትግል ድሮም ልናደርገው እንችል ነበር። ነገር ግን አልታደልንም። በእርስ በርስ ሽኩቻ ጊዜያችንን አሳልፈናል። ትርጉም የሌለው ሽኩቻ tumsa qabsoo hunda keenyaan piroojeektoota gurguddaa akka hidha haaromsaa kana waggoota dura raawwachuu ni dandeenya ture. Garuu kanaaf hin carroomne. Wal dhiibbaa waliinitiin yeroo keenya finne waan hiikkaa hin qabneef gaarii ilaaluu dhiisnee waan badaa qofa ilaalle. Kanaaf yeroo mara gaarummaa ijaarsa walooma ilaaluun isaaf xiyyeeffannoo kennuu qabna. Garaagarummaan saboota biyyattii roga jabeenyaatti hubatamuu qaba kan jedhan immoo Daayiriktara Tajaajila Diyaaspooraa Itoophiyaa Ambaasaaddar Fitsum Araggaati. ልዩነት ውበት ነው፣ ጉልበት ነው። ይህም ደግሞ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ ተገልጧል። Garaagarummaan humna miidhaginaa kun immoo hidha haaromsaa irratti mul'ateera. Kanaaf hundi keenya seektara irratti hiriira irratti walooma keenya haa cimsinu. Tokkoof tokko walitti dabalamee lama ta'a. Kun immoo humna jabina qabeenya kana hubachuu qabna. ኢቲቪ አፋን ኦሮሞ raadiyoo galgala kana daawwachuu irratti argamtutti fufnaa. Itoophiyaan eenyummaa sabdaneessaa uummattoota isheetiin miidhagdee kabajamtee kan jiraatte haadha qabeenya uumamaa hedduu ta'uu tajaajilli koominikeeshinii mootummaa ibse. Heddumminni keenya cimina keenya icciitii qaroominaa kabajaa fi birmadummaa keenyaatis jedheera. Ministeerichi ibsaa qaammee lama guyyaa waloomaa ilaalchisuudhaan baaseen. Iddoowwan amantaa fi seenaa akkasumas qabeenyi beekumsa ijaarsa keenyaa bu'aa heddummina keenyaatis jechuudhaan ibseera. Heddummina aadaa, afaanii fi ilaalcha miidhaginaa fi dandeettii Itoophiyaatti kan jedhe ministeerichi sirnoonni araaraa fi duudhaan waliin jireenyaa onnee hunda keenyaa keessatti bocameeras jedheera. Qaammee lama guyyaa waloomaa ta'uudhaan mata duree heddumminni miidhagina Itoophiyaa jedhuun kan kabajamus Itoophiyaanonni waloon dhaabbachuudhaan injifannoo Adwaa irraa jalqabee hidha haaromsaa fi ashaaraa magariisaa dabalatee wantoota gurguddoo hedduu milkeessuu danda'uu isaaniitiin jedheera ministeerichi tajaajilli koominikeeshinii mootummaa baaseen.
Nageenya keenya waaressaa imala dandamachuu Itoophiyaa saffisiisuu qabnaa jedhan ministeera muummee taanaa Tamasgen Xurune. Qaamni lama guyyaa waloomaa mata duree nageenya keenya waaressuun dandamachuu Itoophiyaatiif jedhuun waltajjii biyyaalessaan kabajamu kan himan ministeera muummee taanaan waltajjichi tokkummaa keenyaa fi dandeettii keenya sirnaan fayyadamuu irratti kan xiyyeeffatedha jedhaniiru. Bara 2017 xumuramaa jiru hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa xumuruun warshaa xaa'oo ijaaruudhaaf waliigalteen mallatteeffamuun misoomni kooriidarii ashaaraa magariisaa fi hojiileen kan biroo kan itti fufinsaan hojjetamanidha jedhani. Milkaa'inoota kanneen cimsanii itti fufuudhaaf garuu nageenya waaressuun murteessaa ta'uusaa ibsaniiru. Itoophiyaa garaagarummaan afaanii, aadaa, amantaa, seenaa fi ilaalcha miidhaginaa fi duudhaa isheetii kan jedhan ministeera muummee taanaan Tamasgen Xurune kennaawwan uumamaa keenya imala badhaadhinaa keenyaaf itti fayyadamuudhaaf rakkoo walitti bu'iinsa barootaaf ture keessaa bahuun barbaachisaadha jedhani. Itoophiyaa hundaaf mijattuu tokkummaan sabdaneessummaa ishee cimee ijaaruudhaaf hooggansi hojii eegsisuu, waaressuu, mijeessuu fi qindeessuu itti fufinsaan hojjechuu akka qabus ergaa isaanii dabarsaniiru. Uummanni Guraagee fi Oromoo shira qaamolee sirnoota darban keessatti tokkummaa isaanii booressuuf yaalamaa ture fashaleessuudhaan tokkummaa fi jaalalaan jiraachaa kan jiran ta'uu maanguddoonni magaalaa Walqixxee himani. Uummanni Oromoo fi Guraagee michummaa waggoota hedduu lakkoofse kan qaban akka ta'e ibsaniiru. Mangistuu akkuma lakkoofsee qabanidha. Maanguddoonni Oromoo fi Guraagee godina Guraagee magaalaa Walqixxee jiraatanis turtii TV Afaan Oromoo waliin taasisaniin Oromoo fi Guraageen michummaa fi waliin jireenya waggoota hedduu lakkoofse kan qabanii fi nagaa fi jaalalaan uummata waliin jiraatanidha jedhu. ጉራጌ ማህበረሰብና የኦሮሞ ማህበረሰብ ግንኙነት ከምትናገረው በላይ በተግባር የምታየው ነው። uummanni Oromoo fi uummanni Guraagee hanga dubbannuun olitti uummata walitti dhufeenya cimaa qabanidha. Uummanni Guraagee hedduu Oromiyaa keessa jiraatu kun walitti dhufeenyi isaanii kan cimsuudha. Gama gaa'elaatiinis walitti hidhamiinsa guddaa qabu. Uummanni lamaan waggoota hedduuf nagaan uummata waliin jiraachaa jiranidha. ነገር የደም ትስስር ማለት ነው። በጋብቻ መተሳሰር፣ በኢኮኖሚ መተሳሰር ብትል በሁሉም መስክ ልትነጥለው የማትችል ኦሮሞኒ ጉዲፈቻኔስ ባይ ፍለታ Guraagee dhugaa rabbi yoo ta'e amma bachoo keessa baay'eetu Guraageen jira. Karaa caboo kana keessa baay'eetu jira. Maali guddifacha fudhatu. Laftis immoo walitti daarii walirra jira. Waan kana ta'eefu kanaan bakka walitti dhufu wal fuudhaniis waliin jiraachuus baay'ee walitti dhiyaatu. Egaa akka gaariitti sabni Oromootii fi Guraageen takka waa tokko walitti maali jaarsi isaaniitis jaarsa beekaa qabu. Jaarsolee qabu. Nunis immoo erga biyya kana dhufnee kun abbootiin keenyaan gizee bara 1950tti as galantu jira. Asitti amma kun asitti bachoo safarii jedhamna nuyi kophaa xinnuudha bakka lafti kunillee amma keenyu wanta sadii asii qaba bachoo calalaqaa. Bachoo calalaqaa jedhama wanta sadii qabnaati. Wanta sadiin kun gizee dura Haayila Sillaaseen anni nu kenna. Bachoo biyyaa makiinaata bishaanitti jedhanii achi dhufnee asitti galle. Egaa ergasii waan tokkoon eenyu walitti hin buune takka walitti hin buune. Yaaliin sirnoota darban keessatti qaamolee garaagaraatiin walitti dhufeenya saboota lameenii booressuudhaaf taasifamaa tures jaarsolii biyyaa fi abbootii gadaatiin fashalaa'uun saboonni lameen nagaa fi jaalalaan waliin jiraataa akka jiranis himaniiru. Yaadig erga galee jarri kuni baay'ee poolitikanyoች saba kanaan walitti nu buusuudhaan baay'ee hojjechaa turan. Sabni kuni sabni Oromootis sabni Guraageetis didanii raawwataniiti walisoo irratti sabsabaa qabatanii Haajii Abbaa Garoo Abdulkaaf Abbaat nama sabni baay'een didanii walisotti walgaanii walgayitti qabatan na Baqqalaa Wayyaa kan jedhamu walisoo jiru. Achitti wal qabatanii raawwataniiti nuyi saba kana wajjiniin addaan bahuudhaaf hin dandeenyu. Dhiigni keenyas tokko, gaabichaanis tokko, wajjiniin nuurra wajjiniin bullaa.
Maanguddoonni Guraagee fi Oromoo kunis saboonni lameen aadaa fuudhaa fi heerumaa dabalatee duudhaawwan isaanii waliif qooduun tokkummaa fi jaalalaan waliin jiraachaa akka jiran himuun saboonni lameen gaa'ilaanis walitti hidhamiinsa cimaa kan qaban akka ta'e simaniiru. Amma nu as jirraa miti ayyaana isaaniitiin bulla. Masqala akkuma isaaniitti qalaan seeruma isaaniitiin gaabichaas amma namni keenya kan Guraagee fuudhe baay'eedha. Guraageen isaan keenya fuudhe baay'eedha. Asuma katamaa kana keessatti. Egaa amma seera isaaniitiin deemnan amma gaabichaa kana ogaa amma kun eenyu jennu seera isaaniitiin finna malee seera kan bachoosaaf finnee yookaan biyya keenyaaf finne. Isuma seeruma asii kanatti bulla isaan malee hin bulla. Seera bakka takka addaan baanee toon beenu. Xaafii diimadhaa fi xaafii adii waliin qalaqalaati mee addaan baasa guuraa keechaa hin guurama waan guuramu waggaa danda'e. Sabni kuni Oromoo wajjiniin baay'ee walitti dhufeenya qabna. Sila kanaatiifuu addaan hin baanu kan jedhan jaarsi jajjaboonni gurdiidhaan duratti xintiidhaan waggaa 80 waggaa 90 usaanii kana wassananii raawwatanii saba kana akka waliin tuqne hamma har'aatitti jiraanna. Gara fuulduraattis saboonni lamaan aadaa waliin jireenya isaanii cimsuun itti fufuu akka qabanis jaarsoliin kunniin dhaamaniiru. Heddumminni humna waliin jireenyaa cimsuu kan cimsu ta'uusaa ministeerri nageenyaa Mohammed ibsaniitti kan jirani. Guyyaa waloomaa marii paanaalii mata duree heddumminni miidhagina Itoophiyaa jedhuun kabajaa jiru irratti kan argaman ministeerri nageenya Mohammed Idris Itoophiyaanonni garaagarummaa sabaa amantaa afaanii fi aadaatiin osoo hin gufatin rakkoolee hedduu dandamatanii biyya isaanii ijaaraa kan jiran ta'uusaa ibsaniitti kan jirani. Daawwattoota keenya oduu kana gara boodaatti kan deebinee isin biraan geenyu ta'a. Biyya jabduu fi sadarkaa addunyaatti birmadummaa ishee mirkaneessitu ijaaruudhaaf seenessi waloo eegalamee qooda olaanaa qabaa jedhan hayyoonni yuunivarsiitii Odaa Bultum. Hayyoonnii fi mootummaanis hojii seenessa waloo irratti eegalan cimsuu akka qabanis ibsaniiru. Mangistuu akkuma. Rakkoowwan nageenyaa Itoophiyaa keessatti irra deddeebiin mul'atan furuuf mootummaa fi lammiileen biyyattii seenessa waloo ijaarsa biyyaa fi walqixxummaa saboota sablammoota biyyattii giddugaleessa godhatee qabaachuun murteessaadha. Hayyoonni yuunivarsiitii Odaa Bultumis mootummaan yeroo ammaatti walqixxummaa sabaa fi sablammootaa mirkaneessuu fi faayidaa biyyoolessaa mirkaneessuu irratti hojii gaarii hojjechaa jiraachuu himuun seenessa waloo irratti hojiin eegalamee cimuu qabaa jedhu. Lammiileen hundi isaanii ija walqixaatiin ilaalamuun dhimmi isaanii seenessa waloo keessatti hammatamuun gara tokkotti akka dhufan hariiroo gaarii akka qabaatan hariiroo wal amantaa wal ijaaruu gara biraatiin immoo biyya waliin akka qaban abdii akka horatan taasisa waan ta'eef dhimmi kiyyaa biyyi kiyyaa seenaan kiyyaa waliin qabna yaada jedhu waan qabaatuuf kanaaf seenessa waloo irratti hojjechuun dhimma murteessaadha. Hanga ammaatti biyyi keenya kan gatii kaffalaa jirtu. Rakkoo keessa gangalachaa kan jirtu seenessi qeenxee xiyyeeffannoo irratti hojjetamaa waan tureef. Sabaa fi sablammoonni uummattoonni Itoophiyaa gaheen isaan biyya isaanii keessatti qaban seenessa bifa seenessa qeenxeedhaan waan ta'eef seenessa wal waan hin ibsinee fi rakkoo hammaataa keessa turre jechuudha. Ammallee seenessa qeenxee yoo fudhannee ilaalle seenaa Itoophiyaa duraanii keessatti tokko tokkoon kaasnee ilaalle rakkooleen akka gatii guddaatti nu kaffalchiisaa jiran seenessa qeenxee irratti hojjetamuu isaati. Waraanni waliinii kan ture kun seenaa Itoophiyaa keessatti akka fakkeenya fudhachuu dandeenya. Seenessa qeenxee irratti ka'e kun seenessa qeenxee qabannee bakka nuti geenyu takka illee hin jiru. Biyya sadarkaa addunyaatti cimtuu taatee uumuufis tokkummaan sabaa fi sablammoota biyyattii cimsuu irratti hojjechuun murteessaa akka ta'e simaniiru. Wanti qeenxeedhaan guddatamu jiru kan waloomaa taasisee uummanni kan walii taasisee seenaa biyya kana keessatti seenaa gurguddaa hojjetamu kana keessatti sabaaf sablammoonni gahee akka isaan keessaa qabaatan qooda akka isaan keessaa qabaatan taasisuu irratti mootummaan xiyyeeffannoon hojjechuudhaaf kutannoo qabaatee deemuunsaa baay'ee gaariidha jedhee yaada. Seenessa waloo qabaachuun gara tokkotti akka dhufnu ijaarsa waloo akka irratti akka xiyyeeffannu biyya waliinii akka qabnu abdii akka qabaannu egeree waliinii akka hawwinu waan nu taasisuuf seenessa waloo qabaachuun dhimma murteessaadha. Kanaaf biyya kana keessatti immoo waliin jiraachuun hariiroo gaarii qabaachuun wal amantaan lammiilee jidduutti uumamuun dhimma rakkoo fi madda rakkoo kan ta'e kanaan dura hiikuudhaan gara tokkotti dhufuuf dinagdee keenya utubuudhaaf
hawaasummaa keenya cimsuudhaaf hariiroo siyaasaa nuti qabnu karaa sirriin taane waan tureef sanis sirreessuudhaaf nu gargaara waan ta'eef seenessa waloo qabaachuun dhimma murteessaadha yaada jedhu qaba. Hayyoonni biyyattiis ijaarsa biyyaa eegalame cimsuu fi ogummaa fi dandeettii qabaniin hojjechuu akka qabanis hayyoonni kunniin dhaamaniiru. Dhaloonni amma jiru immoo seenessa waloo ijaaruu keessatti shoora mataasaa taphachuu danda'u qaba. Hayyuun qabnu barreessitoonni seenaa fi hayyoonni hundi gumaacha karaa isaaniin eegamu hunda baachuu dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf dhimma seenessa walootti ijaarsa seenessa waloo keessatti immoo uummanni Oromoo lakkoofsaan guddaadha. Dinagdee biyya kana keessatti akka utubaa biyyattiitti ilaalama. Ijaarsa hidha laga Abbayyaa irratti walooma keenya irratti ibsinee jira. Sabaaf sablammoonni uummattoonni hundi walooma isaanii irratti ibsanii jiru. Hanga barataatti, haga keejiitti, haga gadiitti kan hirmaachisedha. Kuni walooma ibsa. Walooma kana qabatee jijjiirama olaanaa fiduu danda'a uummanni keenya. Kutannoo qabaatee, hidhannoo siyaasaa cimaa qabatee, koommitmentii cimaa qabatee jijjiirama guddaa fiduu danda'a. Garaagarummaa fi rakkoowwan seenessa qeenxee irraa maddan maqsuufis hayyoonnii fi mootummaan hojii seenessa waloo irratti eegalame cimsuudhaan hojjechuu akka qabanis ibsameera. Heddumminni humna waliin jireenya cimsuu ta'uusaa ministeerri nageenyaa Mohaammed Idriis ibsanii guyyaa waloomaa marii paanaalii mata duree heddummina miidhagina Itoophiyaa jedhuun kabajamaa jiru irratti kan argaman ministeerri nageenyaa Mohaammed Idriis Itoophiyaanonni garaagarummaa sabaa amantaa afaanii fi aadaatiin osoo hin gufatin rakkoolee hunda dandamatanii biyya isaanii ijaaraniiru jedhani. Seenaa boonsaa waloo qabeenya waloo duudhaalee hawaasummaa waloo fi dhiigaan hidhata kan qaban Itoophiyaanonni eenyummaa waloo biyyaalessaa keenya ijaarsa hidha guddichaatiin haaromsinee fuulduratti tarkaanfachiisuu qabnas jedhaniiru. Ministeerri haqaa Hannaa Ariyaasillaasee gama isaaniitiin milkaa'inoota biyyaalessaa itti fufsiisuu fi gufuuwwan ce'uudhaaf seenessa waloo biyyaalessaa lafa qabsiisuu fi waliin jireenya keenya cimsuun murteessaadhas jedhaniiru. Marii paanaalii ministeerri nageenyaa haqaa fi barnootaa waliin qopheessan kan irratti barreeffamoonni adda addaa dhiyaachuudhaan irratti mari'atameera. ETV'n Afaan Oromoo biraabarii ayyaana barhaaraa 2018 sababeeffachuudhaan qophiilee bashannansiisoof bohaarsoo adda addaa kan qabate isiniif dhufaatti jira. Maarree qophiilee bashannansiisoo kanneen keessaa tokko kan ta'e gara lixa Oromiyaatti maluudhaan magaalaa Naqamtee amma keessa jirru kana keessatti qophii waltajjii irratti miidhagee bareedee qophaa'e isin daawwattoota keenyaaf qindeessineera. Interpreerotaaf haamileessota waliin ammoo giddugala turizimii kan ta'e magaalaa Bishooftuutti argamuudhaan qophii bohaarsa adda addaa qabannee isiniif dhufaatti jirra. Kana qofas miti milkii bara haaraatiin hidha haaromsa Itoophiyaatiin wal qabsiisnee wanta addaa tokko jabaa isiniin jechuudha. Bashannana miilaalaatiin ammoo Abbaay gama sinceessuudhaan magaalaa Baahir Daaritti argamuudhaan qophii bohaarsaa ta'e addaa qabannee isiniif dhufaatti jirra. Maarree isin daawwattoonni keenya bakka teessan teessanii karaa ETV Afaan Oromootiin qophiilee bashannanaa kanaaf kanneen biroo akka daawwattan isin affeerra. Ayyaana gaarii. Yaa'iiwwan Afrikaa Itoophiyaan keessummeessitu rakkoo nageenyaa tokko malee akka gaggeeffaman qophiin taasifamu Koomishiniin Poolisii Federaalaa Itoophiyaa beeksise. Koomishinichi ibsa dhimmicha ilaalchisuudhaan baaseen yaa'iiwwan Finfinneetti taa'aman rakkoo nageenyaa malee akka gaggeeffaman bobbii humna namaa teekinooloojiidhaan deeggarame taasisuusaa ibseera. Yaa'iin qabeenya qilleensa Afrikaa lammaffaa yaa'iin hooggantoota Afrikaa Kaaribiyaanii fi yaa'iin hooggantoota gamtaa Afrikaa dhufu nagaan akka gaggeeffamu qaamolee nageenyaa biroo waliin qindoominaan hojjechaa jiraachuusaas ibseera. Dabalataanis rakkoo tiraafikaa mudachuu danda'u furuudhaaf poolisii tiraafikaa bobbii fudhachuun hordoffii fi to'annoo akka gaggeessaniif Koomishiniin Poolisii Federaalaa Itoophiyaa beeksise. Hawaasnis tumsa akka taasisu waamicha kan dhiyeesse koomishinichi tumsa kanaan dura taasisaa tureefis galateeffateera. Afrikaanonni yaa'ii qabeenya qilleensa Afrikaa lammaffaa irratti sagalee isaanii gamtaan dhageessuun cinaatti
furmaata jijjiirama qilleensaatiif hangafummaan hojjechaa jiraachuu addunyaatti kan agarsiisan ta'uusaa ministeerri karooraa fi misoomaa Dr. Fitsum Asaffaa himani. Yaa'ini qabeenya qilleensaa Afrikaa lammaffaan mata duree furmaataalee jijjiirama qilleensaa addunyaa saffisiisu misooma magariisa Afrikaa faayinaansiin deeggaruu jedhuun qaamee 3 hanga 5 magaala Finfinneetti akka taa'amu simameera. Yaa'ii qabeenya qilleensaa Afrikaa lammaffaa guyyaa boruu eegalamu laachisuudhaan ibsa kan kennan Dr. Fitsum Afrikaan jijjiirama qilleensaa hordofsiisuu keessatti qooda gadi aanaa qabaattus miidhaan rakkinichaan dhufu garuu caalmaatti miidhamaa jiraachuus dubbatani. Tattaaffiin ardittiin jijjiirama qilleensaa qolachuudhaaf taasisaa jirtus tumsa faayinaansii argachaa akka hin jirres ibsani. Yaa'ii qabeenya qilleensaa lamaffaadhaan Afrikaanonni sagalee isaanii gamtaan dhageessuun cinaatti furmaata jijjiirama qilleensaatiif hangafummaadhaan hojjechaa jiraachuu addunyaatti kan ittiin argisiisnudha jedhaniiru. Yaa'ichi kan furmaatileen hawaasaa irratti xiyyeeffatan guddatanii irratti mul'atan ajandaa waloo Afrikaa itti bocamu akkasumas immoo biyyoonni faayinaansii jijjiirama qilleensaatiif kan waadaa itti galan ta'asii jedhameera. Projektiin jallisii finnaa hadhaa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Qimbibbiitti birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 55 oliin ijaarramee eebbifameera. Sirna kanarratti kan argaman pirezidaantii taanaan mootummaa naannoo Oromiyaa Awwaluu Abdii mootummaan nageenyaa fi misooma naannichaa dhugoomsuu irratti hojii eegalee cimsee itti fufaa jedhaniiru. Taaddasa Tarrafa. Projektiin jallisii finnaa hadhaa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Qimbibbiitti birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 55 ol ijaarramee har'aa eebbifamee jira. Sirna eebbaa kanarratti kan argaman pirezidaantii taanaan mootummaa naannoo Oromiyaa Awwaluu Abdii, gorsaan projektoota pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Ambaasaadder Shifarraa Jaarsoo dabalatee hooggantoonni mootummaa federaalaa fi naannolee argamanii jiru. Pirezidaantiin ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Awwaluu Abdii projektiin finnaa hadhaa har'a eebbifame kana uummatichi jireenya isaa fooyyeffachuuf ittiin hojjechuu qabaa jiran. Duraan dursee baga eebba guyyaa eebba projektii finnaa hadhaa kan laga sagalee kanaan baga hojiin nu ga'e baga hojiin ga'e isiniin jechuun barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmoota gurguddoo xiyyeeffatee irratti hojjetaa jiru keessaa tokko dhimma nageenyaati. Nageenya. Hawaasni keenya akka nagaan bahee nagaan galuu danda'u yeroo isaa guutuu misooma irratti akka dabarsuu danda'u projektoonni misoomaaf qabanne gurguddaan kan akka hidha laga kanaa dabalatee akka Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa ufafoo kana eebbisuuf jala bultii isaa irra jirru dabalatee akka hojiileen misoomaa imala badhaadhinaa keenya calqabne kun akka hin gufanne hojii nageenyaa xiyyeeffatee hojjetaa jira. Kana qofaa miti asuma naannoo kanatti hidha sadiitu dhiyeennatti lama dhiyeennatti hin xumurama amma bara keessa. Sadi qabaanne jechuun naannoo kana qofatti. Projektiin jallisii finnaa hadhaa aanaa Qimbibbiitti gandaa sagaleetti eebbifame kun lafa hektaaraa 2000 ol jallisiin misoomsuu akka danda'u hoogganaan misoomaa jallisii fi horsiisee bulaa Oromiyaa Injiinar Girmaa Raggaasaa himanii jiru. Hidhi hadhaa godina Shawaa Kaabaa keessatti hidhaawwan 3 ijaaramuuf jalqaban keessaa hidhaa guutummaa guutuutti xumuramee tajaajilaaf oole. Hidha kana mootummaan naannoo Oromiyaa qarshii miiliyoona 200 fi miiliyoona 55 ol itti baaseera. Kanaan yommuu guutummaa guutuutti guutu lafa hektaara 2000 bishaan immoo gara miiliyoona meetir kiubii miiliyoona 9 ol akka inni qabatu ni taasifama jechuudha. Kun hundumtuu kan inni taasifamaa jiru wabii midhaan nyaataa keessattuu aanaan Qimbibbiitti aanaa seeftineetii keessa jiran aanaa hanqina midhaan nyaataa qaban keessaa tokkodha. Kanaaf kana jijjiiruudhaaf karoora xiiqii karoora uummata ittiin jijjiiramu bishaan giddu galeessa godhate mootummaan naannoo Oromiyaa baaseetu hojjetee misiraachoo har'a isiniif ijaaramee xumuramee misoomaaf ga'eera baga gammaddanii isin jechuu barbaada. Oromiyaan hangammaatti projektoota finnaa 73 keessaa guyyaa irraa 33ffaa kan eebbisiise yommuu ta'u hidhii hadhaa irraa eebbifame kun birrii miiliyoona 255 kan ijaarame ta'uu dubbatanii jiru Injiinar Girmaan.
Jiraattonni aanaa Qimbibiit gama isaaniitiin pirojektiin hidha finnaa hadhaa har'aa hojii jalqabe kanatti gammadoo ta'uu isaanii ibsanii pirojektii isaaniif ijaarame akka kunuunsanii fi dhiqama biyyeetiin akka hin guunne akkasumas oomisha qurxummiitiif kan fayyadaman ta'uu dubbatanii jiru. Bishaan kun nu fayyada. Maaliif fayyadaa duratti garuu amma ammaatitti ittiin beekne ammas gara fuulduraatti gara itti fudhatametti itti beekne badambiidhaan bishaan kana to'annoo jala oolfachuu qabna. Ammas lafa qophee irratti yoo argame kan akka raafuu addaa kan akka goommanaa kan akka saakiltii adda addaa waan adda addaa tokko tokko oomishuu hin dandeenya. Naannoon facaase yeroo 2-4 humna olii oomisha gahaa irraa argachuu hin danda'a jechuudha lafa argadhe isa irratti. Abbaatti fayyade qotee bulaa fayyadamee as keessaa motoraan saabee itti fayyadamaa ture nima gargaara jechuudha bishaan kun. Akkasumas akkuma jettan horsiisa qurxummiilee gargaaruu danda'a jechuudha. Naa faayidaa guddaa qaba jechuudha. Warri barbaade warri kanaa gadi jiranis fayyadamuudha. Pirojektiin hidhaa finnaa hadhaa aanaa Qimbibiititti har'a eebbifame kun bishaan meetir kiubii miiliyoona 9 ol akka qabatu ibsamee jira. Godina Iluu Abbaa Boorettisee piroojektonni misoomaa birrii biiliyoona 2.3 oliin hojjetaman fayyadamummaa uummataa kan mirkaneessan ta'uu bulchaan godinichaa obbo Ndaalkaachoo Tafarii himani. Piroojektonni misoomaa kunniin dhaadannoo piroojeektiin mindaa uummataati jedhuun dameewwan adda addaa irratti kan hojjetaman ta'uunis ibsameera. Haayiluu miidhagsaa dabalata qaba. Godina Iluu Abbaa Booritti bara kana piroojektonni 718 bajeta mootummaan bajeta miti mootummaa fi kenna tajaajila lammummaan ijaaramanii tajaajila kennuu eegalaniiru. Riqaaleen 5 jiru, riqicha rarraanii 3tu jiru. Riqi gurguddaan jechuudha. Riqaaleen xixiqqoon immoo kan kalvartii jennuun kun immoo hin jiru. Akkasuma kellaa fayyaa dhaloota lammaffaa yookiis kompireesiivii poost kan jennu aanolee hunda keessatti bifa miidhagaadhaan akkaataa sadarkaa isaanii eeggataniin hojjetamaniiru. Jallisiin akka kana hin jira. Bishaan dhugaatii kan RPS gandoota magaalaa ta'an waliin gahinsa bishaan boonoo kan hojjetamanis jiru. Piroojektonni misoomaa kunniin rakkoo uummanni godina Iluu Abbaa Boor gama hedduun qabu kan furu akka ta'e bulchaan godinichaa obbo Ndaalkaachoo Tafarii hubachiisaniiru. Piroojektonni kun kan bara kana kan adda godhu tokkoffaa piroojektoota rakkoo hawaas dinagdee hawaasa bal'aa kan hiikudha. Fakkeenya riqicha fudhachuu dandeenya. Riqichi kanaan dura waggaa waggaatti godinni kun bishaan gurguddaa qaba waan ta'eef bishaan kana ce'ee hawaasa wal gaafachuu hin danda'u nyaatamaa ture. Gaangee wajjin, fardaa wajjin, barataan lubbuu isaa kan dhabaa ture. Riqichi kun deebi'ee ijaaramuu isaatiin lubbuun nama baraaramuu danda'ee jira. Yoo xiqqaate gara riqicha 9 kan ta'u ijaaramee eebbifamee riqichi gurguddaan irra deemuun danda'amee jira. Lubbuu nama baraaruun danda'amee jira. Isa qofa osoo hin taane oomisha isaa gabaatti geeffachuudhaaf dhukkubsataa gabaatti geeffachuudhaaf riqichi baay'ee rakkisaa ture godina kana keessatti. Ammallee gara duraatti kan hojjetamu ni jira. Isa hojjetame kana yommuu ilaallu piroojektonni kun tokkoffaa rakkoo hawaas dinagdee hiikuu irratti kan xiyyeeffatamanidha. Lammaffaa daandii bishaan jara kana hunda isaanii yoo fudhanne jiruuf jireenya uummataa wajjin walitti hidhamee jira jechuudha. Aanaa Yaayyoo ganda Iluu Abbaa Dinkaatti kan ijaarame keellaan fayyaa dhaloota lammaffaa piroojektota misoomaa bara kana godinichatti ijaaramanii tajaajila kennuu jalqaban keessaa isa tokkodha. Keellaa fayyaan kun asitti ijaaramuunsaa uummata naannoo kanaatiif baay'ee fayyadee jira. Innis asii ka'anii buufata fayyaa Yaayyoo deemuudhaaf motoriidhaan baay'ee fagaata waan ta'eef hammatee asitti dhufanii yaalamanii waan asitti fudhachuu qaban asitti fudhatanii intanaa jedhee jira jechuudha. Yoo xiqqaate hawaasni uummatni 19,000 ol keellaa fayyaa waliigalaa kanatti ni fayyadama. Gandoota bal'aa yookiin immoo gandoota uummata hedduu qaban kan Iluu Abbaa Dinkaa, Tijjiidhaa fi Abbiyyuu jedhamu kallattiidhaan kan fayyadaman yeroo ta'u gandoonni kan biroollee asitti ni fayyadamu. Hanqina dhiyeessii qorichaa fi meeshaalee yaalaa keellaan fayyaa haaraa ijaarame kun qabu furuufis hojjetamaa akka jiru beekamee jira. Dhiyeessii qorichaa achi jiru karaa lamaan guutu. Tokkoffaa deeggarsa sagantaalee adda addaa gaafataa jirra. Karaa sanaan meeshaaleen guutamuu hin jira. Lammaffaa immoo karaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatiin karoorri qabamee yeroo gabaabaa gidduutti deebii kan argatu hin jira. Ammatti garuu hojii jalqabuudhaaf waan as jiru waan sadarkaa godina irratti jiru akka jirrettiin jalqaban goonee jira jechuudha. Piroojeektiin biraa kan fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf aanaa buretti ijaaramee tajaajila kennuu eegalee piroojeektii jallisii abbaa xaafaati. Oomishaa fi oomishtummaa dabaluudhaaf waggaatti yeroo 2 hanga 3 oomishuudhaaf tarsiima mootummaan qabatee jiru milkeessuudhaaf gabiraatiin immoo itti fayyadamummaa uummataa dabaluudhaaf rakkoon hanqina roobaatiin oomishtummaa yeroo gaditti bu'aa jira. Garuu immoo carraa kana argachuudhaan
waggaatti yeroo lama hanga sadii oomishamee itti fayyadamummaan hawaasaa akka dabaluu fi carraa kan arganne qarshii miliyoona 63 kan inni ijaarame. Waajjiraaleen mootummaa hedduus bara kana sadarkaa godinaa fi sadarkaalee aanaatti ijaaramanii xumuramuudhaan tajaajila kennuu eegalaniiru. Godina kana keessatti sadarkaa aanaattis gamoowwan baay'ee kan akka kana istaandaardiidhaan kan fakkaanne haa ta'anii malee G+3, G+4, G+1 indi abbaabii aanolee baay'ee keessatti ijaareera jechuudha. Aanaa Biloonophaatti, Yaayyootti, Oromootti, Aanaa Haluutti, Aanaa Bureetti, Aanaa Alleetti, Aanaa Daarimutti kan aanaa lama qofatu bara kana kan buleen urkaa eebbifamu ta'a malee aanolee almost aanaa baay'ee keessatti gamoowwan babbareedoo ijaarree aanoleen seektara hundumaa iddoo tokkotti fidanii akka isaanii itti tajaajila gahaa abbaa dhimmaatiif kennanii fi wanta hojjennan jira jechuudha. ሶዳታን ነማ ከኑመ የሮህ እንደ ታኤቱም ቆፈ ያዳ ኦሉ በህይወቴ አንድም ደቂቃ የሚባክን ጊዜ እንዲኖረኝ አልፈልግም። ጨራን ፋይዳ ከቀቡና ለማና በጋያና በረኩመ ለማፍ ተሰደት በረሃራት ንስንንጌስን እንጀን ጉየም በሪዮ ሁንድኑ በረሃራ ባየ ገመንዴስ ስመና ማን ካን ጅሴ ጉያ ተኮን እንጃራ ጀቴዳ ቅሌንሰ ከኛ ነጋኑ ጎዲ በረነጋትኑ ገደል argite wontu gaafa waardiyaa tiqaxaramu muuxannoo isaan irraa waan hedduu barattu maalta sodaatte oo mindaan ko birrii 50 ta'e kina guddaa argitee laata waan jedhullee gaaffii natti mara haadha manaa koo filannoo kootii miti tokko lama sadi go yes jireenyi mataa mana keenya isii boqqolloo cabsaa sanarraa jalqaba. Jaalalli na qabu hin qabu jedhee cufee jira. Daawwattoota ITV Afaan Oromoo kallattiidhaan oduuwwan galgalaa keenya daawwachuu irratti argamtu gara odeeffannoo biyya alaa irratti arganneetti ceena. Filannoo waliigalaa guyyaa boruu Noorweetti gaggeeffamuuf guyyaa har'aa buufanni filannoo sa'aatii muraasaaf banaa ta'uun filattoota keessummeessuu eegaleera. Filannoo waliigalaa biyyattiitti gaggeeffamuuf torbanoota 4 darbanii filattoonni hedduun sagalee isaanii kennaa turaniiru. Filannoo waliigalaa wixata boruu gaggeeffamuuf ammoo lammiileen biyyattii buufata filannoo sa'aatii muraasaaf banaa ta'uun filattoota keessummeessatti argamuudhaan sagalee isaanii kennaniiru. Noorwee biyyoota qabeenyaan badhaadhaan keessaa tokko yoo taatu baay'inni lammii biyyattii ammoo miiliyoona 5.6 tilmaamama. Haa ta'u malee biyyattiitti garaagarummaan sadarkaa jireenyaa sooreyyii fi harka qalleeyyii gidduu jiru yeroodhaa gara yerootti bal'achaa dhufuudhaan lammiilee harka qalleeyyii ta'an irratti dhiibbaa qaala'insa jireenyaa uumaa akka jirutu himama. Filannoon biyyattiitti gaggeeffamu kunis dhimmoota akka qaala'insa jireenyaa, daballii gibiraa, tajaajila fayyaa hawaasaa, barnoota fa'aa irratti kan xiyyeeffate ta'uunis himameera. Lammiileen filannoo guyyaa har'aa buufata filannootti argamuudhaan sagalee isaanii dhageessanis hojii dhabdummaa, qaala'insa jireenyaa fi garaagarummaa sadarkaa jireenyaa dureessotaa fi harka qalleeyyii gidduu jiru yeroodhaa gara yerootti bal'achaa dhufuun yaaddoo kan isaanitti uume ta'uu isaa dubbataniiru. Daawwattoota oduuwwan keenya osoo hin xumuriin ijoowwan isaaniis yaadachiisa. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed ayyaana bara haaraa sababeeffachuudhaan hojjettoota waajjira ministeera muummee fi daa'immaniif sagantaa maaddii qooduu raawwatan. Ministeerri dhimma alaa guyyaa waloomaa sababeeffachuudhaan marii paanaalii gaggeesseera. Biyyoonni Afrikaa fi Kaaribiyaan yaadama ida'amuutiin badhaadhina walootii fi waliin dhaabbachuu akka qaban ministeerri muummee Abiyyi Ahmed waamicha dhiyeessan.
filannoo guyyaa boru Noorweetti gaggeeffamuuf guyyaa irraa buufanni filannoo sa'aatii muraasaaf banaa ta'uun isaa ibsame. Daawwattoota isaan kunneen oduuwwan galgala kanaaf qabannee ture hordofuu keessaniif guddaa galatoomaa odeeffannoon ispoortiin wal qabatanitti fufu.